Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii Ebile 5 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraan jaallannee gammadaati. Barattoleen sooraalee keettoo du'a har'aasanitti himaa Afrikaa fi Yemen keessa uummata miliyoon 20 tahutti beela'ee qarqaarsa riifataa fedha. Koongireesiin Ameerikaa tanirratti har'a miseensota Koongireesii Ameerikaa jechuun mariitti jiraniin sooraalee keettoo du'uusanti. Somaalilaand gama bahaa keessatti caamni lubbuu namaaf ka beeladaalee galaafataa jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen hokkaraaf hanqina nyaataan rakkatan gara Ugaandaatti dheessaa jiru lakkoofsi dabalaa deemuun yaaddoodha jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii dirree deemokiraasiitii walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina. Har'a galma walga'ii Koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatii fi dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kora kana miseensi Koongireesii Ameerikaa godina Kaalifoorniyaa Kaaren baasetti mari'achiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteet moggateettee caqasuu manna rakkoo addunyaa akkana tanatti seenteetiin uummata miliyoona 20 ta'u ka Afrikaa fi Yemen keessaa beela'uu jiru qarqaaruu malte. Kaarenii fi miseensoti mana marii Ameerikaa hedduutti bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp aduu uummati akkana beela'uu jiru tokkummaa mootummoota karakkaataa qarqaadharraa bajat kutuuf karoorfachuun uummata kan rakkisuu jechuun falmuu jiranii dheekkamsaanitti dubbachuu jiranillee. Kaarenii fi miilootii isii seera akka Yuunaayitid Isteet dhaabbata USAID ka Ameerikaan biyya addunyaa alaatiin qarqaartu $1 miliyoon 100 kennitu qarqaaruu fi yookaan ammoo akka iseen dhaabbati kun qarqaarsa kan argatu tolchuu fi seera baasuu fi waa'ee Koongireesii Ameerikaatti barbaadachuu jiran. Beeltii Afrikaa tunin waan ganna 70 keessatti arganii hin beekne. Bonaaf oolaan Somaalilaand keessatti hammaatee horii hedduu fixeetiin nama hedduullee rakkisuu jira. Qarqaarsa hedduu eegachuu jiranillee horii qofaa miti namaaf qarqaarsinuyyuu naminuu qarqaarsa eegachuu jira. Bokka dhabiitiin tun ammoo nama hedduu rakkisuu jirti. Abdullaziz Osmaanitti Somaalilaand keessa lafaa oolaan kun itti hammaata dhaqeetiin keessumatti naannoo Sool dhaqeetiin jireen uummataa ilaale gabaas kana VOA erge jalanne. Somaalilaand gama bahaa kutaa Sool caamaan dhaamtee jirti. Duwwaa fi gogaa ta'eera. Hindaa Mohammed godoo mana isheetii cina ijoollee ishee arfan qabattee teessee jirti. Ijoollee ishee 2 ni du'an malee hanga dhiyeenya kanaatti walumaa gala ijoollee 6 qabdi turte. Waan akkasii jireenya koo guutuu nan mudannee jette. Baatii darbe ijoollee durbaa kan umrii waggaa 4 fi kan baatii 6tu jalaa du'e. The older one was sick and weak for 4 months. She was coughing. Ishee guddoon baatii 4 dhukkubsatte baay'ee qaamni ishee dadhabee ture ni qufaati. Ishee xinnoon immoo hanqina nyaataan miidhamtee duute. Qaama ishee huqqataa waan ta'eef waan addaa gargaaramee nyaachisuu fi yookaan immoo kennuuf hin dandeenye. Aannan harmaa qofan kennaaf yeroo tokko immoo daakuun argadhuurraan midhaan tolchaaf jette. Caamni dhaqqabe beeladaalee maatiin kun qaban hedduu galaafate reettii 200 ajjeeseera. Amma 10 qofatu harkattafe. Ijoollee hafan 4 beelaan dhumuu sodaa jedhu qabdi. Waan nyaachisuun qabu taanaanii waan hin godhun beekuu jette Hindaan. Nyaata haga tokko mooraatti dhiyoo jirurraa namoonni caamaan miidhaman keessaa kan argattu ta'uu dubbatti. Abbaan warraa ishee maatiif nyaata barbaacha gara ganda naannoo sanaatti qajeeleera. Bishaan raabsamu waan dhumeef bishaan qulqulluun taane kan naannoo isaanii kuufame dhugu. Caamni dhaqqabe maatii hedduu nyaataaf bishaan barbaacha qe'oo fi gadhiisanii akka godaanan dirqisiiseera. Hindaan waan tokko harkaan qabu iddoo biraa deemuufis waan an abdadhu hin qabu jette. Somaaliyaa fi Somaalilaand keessatti uummanni miliyoona 6 caalaan beela hamaaf saaxilamuuf akka jiru tokkummaan mootummootaa akeekkachiisuunsaa ni yaadatama. Oduun wal fakkaattuun bombiin har'a mana bunaa Moqaadishoo tokko dura tokkaatee nam 7 caalfixxee hedduu mammadeessiti. Bombiin tunin makiina irra gad lakkisan. Akka warri waan kan ilaan argi jedhutti makiina kana beekaa bombii itti hidhaniitiin balbala mana bunaa sun dur dhaaban.
Manni bunaa kunin waajjira ministeera nagaa biyyi keessaatii fi ministeera dargaggootaa fi ispoortiitti dhiyaatu biiroo isaaniitti naannoo sunitti dhiyaata. Akka jecha oduumaa bulchiinsa magaalaa Moqaadishoo Abdulfattaa Omar Halanitti nam torbatti balaa kanaan dhumate hedduutti mammadaa'e. Itti gaafatamaan dhimma uummataa ka paartii Samaayyaawwii ka duri obbo Yoonataan Tasfaayee akka waan mootummaan ittiin himate keessi hin jirre mormate ragaa qabullee arda dhageessifatee fixate. Mani murtii dubbitan ilaale murtii kennuuf beellama qabee jedha. Malliskaachuu ammahaa oduu Finfinneen wargi keessatti tujube. Waggaa tokko dura abbaan alangaa gocha shororkeessummaa raawwateera jechuudhaan mana murtii federaalaatti mannaa kan irratti dhiyeesse itti gaafatamaan quunnamtii uummataa akka Samaayyaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisu erga murtaa'ee booda ragaa ofirraa ittisaa dhageessifachaa oole. Har'a kan inni dhiyeeffate ragaa galmee qabu keessaa 2 ta'uu dhaddacha irratti ibsameera. Ragaaleen galmee dhiyaatan qabiyyeen isaanii maal akka ta'e abukaatoon himatamaa obbo Shibbiruu Ballaxa gaazexeessotaaf ibsaniiru. CD suraaf sagaleetiin dhageessisaniin ka dhiyaate keessa qabiyyee isa tokko akkas jechuun ibsan. ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 1 ቀን 28 ዓመተ ምህረት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሙምሚchi ministeera bitootessa tokko bara 2008 mana maree bakka bu'ootaa uummataa duratti dhiyaachuudhaan akka mirkaneessanitti uummatichi bulchiisi gaariin dhabamuu ilaalchisuudhaan gaddasaa kan itti ibsedha malee humni alaa tokkoyyuu kan keessa hin jiraanne ta'uu mirkaneessuu isaanii tuquudhaan dhiyaatee manni murtichaa akka nuuf ilaalu nagaa yookaan immoo ragaa nuti dhiyeessine ilaale kan EBC kan mana maree bakka bu'ootaas dhiyaateera. Manni murtichaas ragaa sana madaalee abbaan alangaa immoo yaada dhiyeessu yoo qabaate akka dhiyeessu ajaja kenneera. Kabiroo himatamaan ragaa inni dhiyeeffate kan muummichi ministeerichaa dubbataniif gaazexoonni Addis Zamaniif riippoortar ka gabaasan irraa ka fudhatame ta'uu obbo Shibbiruun beeksaniiru. Kanneen kunis kan mana murtiin fudhatama qaban ta'anii dhiyaachuu danda'u jedhan. Gaazexoota sanarratti ka tuqame keessaa kan muummichi ministeerichaa Oromiyaa, naannoo Amaaraa, Gondar gama kaabaaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsiif sabatiinsi dhabamuun bulchiinsa gaariirraan kan ka'e uummatichi waan aareef kan mudatedha ka jedhamtu keessatti argama. Manni murtichaas ajaja duraan kenneen mana maree bakka bu'ootaa uummataaf CDwwaniif gaazexaalee EBC irraa dhufanis simate akka qoratu ibsuudhaan abbaan alangaa koppii ragaa sanaa fudhatee yaada gamasaa kan akka kennu ajajee jira. Gamlamaanii yaadawwan falmii isaanii barreeffamaan mana murtiif akka dhiyeessanis ajajuudhaan caamsaa 2 bara 2009 beellama kenneera. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mootiin Joordaan Abdallaan har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti walitti dhufanii waan hedduu irratti wal dubbatanii waan hedduullee waliin hojjechuuf walii galan. Waan gurguddoo irratti dubbatan keessaa tokko rakkoolee jidduu gala bahaa rakkoo baqataa addunyaa akka ISIS balleessuu danda'aniin keemikaala waraanaa Siiriyaan uummata isiitiin fixxee fi waan hedduu irratti dubbatan. Jari kun haga guddaan ammoo Siiriyaa uummata isii keemikaala waraanaatiin fixxee jedhanii himachuu jiranii fi rakkoo Israa'elee fi Paalistaan irratti dubbate. Doonaald Tiraamp akka Siiriyaan uummata isii hawwaniif ijoollee dabalee nama hedduu keemikaala waraanaatiin fixuun kunin waan itti callisanii mitii jechuun jabeessa dubbata. ISIS hin balleessinaa jechuun ammallee waadaa gal Tiraamp. Hariyyummaan Ameerikaatiif Joordaan akka jechi Tiraampitti waan akka malee jabaataati. Waan akka malee jajjabduu karratti hojjechuu malan Siiriyaan biyyattii kalee keemikaala waraanaatiin uummata isii fixxee jedhamtuun nama hedduutti tanaan dhumate nama hedduutti ammoo tanaan mammadaa hellee keemikaali waraanaa mi waraanaa addunyaan akka namni waliin hinaan jetteetiin seer baafatte Tiraampii fi mootiin Abdallaa kunin ardhu waliin marroo lama walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Gamkaaniin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamaa qajeelcha siyaasaa mootummaa isaa Stefen Baanan Koree nagaa biyyoolessaa keessa baase. Gaafum namni kun hojii tanaaf filatameeyyuu abbootii siyaasaa dabalee nama hedduutti Baananiin kun nama hojii tanaa malee mitii jechuun dubbate. Baanan nama duruu yaadi siyaasaa gari hin qabne qabuu fi nama afaan hamaa jechuun dubbachaa turan. Namni akkanaa kunin mootummaa gugurdaa keessa hojjechuufillee itti gaafatamallee hin qabu jechuun dubbachuu jedhani. Gamkaaniin ammoo addunyaan Siiriyaa uummata isii keemikaala waraanaatiin fixxee jechirratti marii guddoo taa'uu jirti. Oduu namaaf qabtan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa keessatti rakkoo baqattootaa isa guddicha ka jedhame guyyaa tokkotti hedduu hammaataa jira.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kuma hedduun hokkaraaf hanqina nyaataa biyya isaanii mudate dheessuudhaan gara Ugaandaatti ce'aa jiru jedha gabaasni Jiil Kireeg Ugaandaa gama kaabaarraa ergite. Tujubee dhiyeesse. Atoobisiin nama deddeebisu baqattoota Sudaan kibbaatti dabalaa naannoo Ugaandaa gama kaabaan waldaangeessurraa gara mooraalee baqattootaa gara mana jireenya isaanii haaraa gara fuula duraaf keessa jiraatanitti geessu itti fufanii jiru. Buusiyaa bakka jedhamu keessa riqicha gabaabaa miilaan qaxxaamuruu danda'antu Sudaan kibbaaf Ugaandaa addaan baasa. Kanneen haaraa gama seenan kun yeroo hedduu hanqina nyaataan kanneen miidhaman dheebuun kan coollaganiif dadhaboodha. Kan umriin waggaa 30 Joon Taayedoo haadha warraasaaf ijoollee isaa 3 waliin miliqanii qe'ee ofii baqatanii utuu deemanii gama seenan. Duraan Taayedoon barsiisaa herregaa ture. Sa'aatii 2 dura ture daangaa sanarraa ga'uudhaan isaaf maatii isaa atoobisii gara Kaluubaatti isaan geessu eeggataa akka turan. I need to live here because there's a lot of shooting, looting, so we are tired. That's why we need to. Ye'i gadhiisnee ba'uu nurra ture. Sababaan isaas gamasii dhukaasa hedduuf saamichatu geggeeffamaa jira. Nu nuffisiise. Kanaaf kan nuti ye'iin dhiisnee baaneef xiqqoodhuma boqonna jenneeti. Akkuma Taadeyoo kanneen haaraan yaa'iif naannolee biroorraa akka Ikwaatooriyaa faarraa lolli keessatti finiinee jirurraa gama seenan baqattoota Sudaan kibbaa 816,016 hookkara biyya ofii jalaa baqachuudhaan Ugaandaa seenan. Sudaan guunees yaa'irraa dhufan. Isaanis maatii isaanii qubsuma baqattootaa Imbeefii keessa jiru gara sanatti imalaa jiru. Guunees jedhamu kanneen kun Ugaandaa ka dhufaniif sababaan jireenyi gamasii ulfaataaf sodaachisaa ta'eefi sababaa nu ajjeesaniifi nu hordofanii gara bosonaatti nu ari'u akkuma mana keessa jirrutti mana nurratti gubu waan ta'eef achiin deebinu Ugaandaa keessatti jireenyi amansiisaadha jedhan. Kan umriin waggaa 24f baqattuu kataate Ester Akuujoo ijoollee ishee 3 waliin qofaashee dhufte. Abbaan warraashee utuu isheen achiin bahin hidhame. Nyaati qaruman jiruu jetti Akuujoon. Uummanni beela'ee jira. Wal'aansa fayyaa argachuun hin danda'amu. Daandiin citee jira. Karaa nyaati magaalaa seenu hin jiru. Namoonni naannolee baadiyyaarraa midhaan gara magaalaatti innaa geessan humnootiin hidhatan waan harkaa fudhataniif uummati magaalaa keessaa rakkataa jira. Roos Nyongaa jedhamu jireenyi biyya keessaa ulfaataa ta'us gara Ugaandaatti imalli geggeeffamus akkasumaa jedhu. Guyyoota 14f halkaniif guyyaa walitti miillaan deemne ija mukaa bosona keessaa jiraachaa turre. Bishaan ciisee jiru dhugaatiif itti gargaaramaa yoo nageenyee jedhan. Faabiyaan Riichaard waan immoo haadha warraaf ijoollee isaa akkasumas ijoollee maatiin irraa dhuman kan yee'i keessaa waliin miillaan deeme. Garuu biyya koof ammayyuu abdiin jiraa jedha. I'm looking for the future of the country and for us to achieve the peace we need. Egereen biyya koo gaarii ta'a jedheen abdadha. Nagaa argachuudhaaf uummata waaqa sodaatu ta'uu qabna. Hoogganoonni keenyas dogoggora isaanii simatanii dararaa lammiiwwan ofiif ilaalcha yoo kennan egereen biyyattii ifa ni ta'a. Baqattoonni qubsuma Ugaandaa keessaa lafa xiqqoo kan irratti qubataniif qotatanii kennameefi midhaan nyaataa, bishaan, meeshaaleef kabiroof tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas ijoollee isaaniif barnoota argatanii jiran. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Dhaggeeffattoota keenyaa mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baatilee 6 biyyattii ittiin bulchaa ture ammas baatii kabiroo 4f dheeressuusaa ni yaadatama. Haala biyyattiin itti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? Kanarratti ka biyya Biriteen jiru
keelii yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas jiru kaatolikii yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu diinagdee Piroofeesar Mahammad Xaahiroo namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti sin deebisa. Gaaffiin kiyyaa waa'ee labsii yeroo atattamaa yookaan yeroo muddamaa Itoophiyaa keessaa irratti kan inni fuuleffatu irraa mootummaan Itoophiyaa torban dabre keessaa labsii yeroo atattamaa gara baatiilee 6 ture ammas baatiilee 4 dheeressuu isaa beeksisee jira. Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo atattamaa kunu maal jechuudha? Maaliif labsama? Dr. Awwal irraan jalqaba. Galatoomii obbo Namoo, labsiin yeroo hatattamaa biyyoota heera qaban, konstituushinii qaban, biyya ol'aantummaan seeraa itti eegamu, biyya mootummaan heeraan itti bitutti heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu, yoo rakkoon guddaan rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a, rakkoo namni fidu ta'uu danda'a. Rakkoowwan cimoo ta'an kan jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a. Isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu inni rakkoowwan akka ammansii tuqee kun yoo ka uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu. Dirqama mirga dhala namaa kabajuu, dirqama mirga dimokiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u ka taasisuudha. Yeroo agamiif turuu danda'a labsiin yeroo atattamaa kun ka baratame maali? Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha kana murtii irra gahuu hin danda'a. San booda garuu murtii san hatattamaan mana mariitti dhiyeessee manni marii raggaasisuu qaba. Manni marii 6 ji'aaf kana murteessuu danda'a. Rakkoon nageenyi dhabamuu suni yoo ka itti fufu taate mootummaan 6 afuriif irra deebi'eetiniin labsiisan dheeressuu hin danda'a. Garuu wanti tokko wanta sitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Kunimaa inni chaartariin Afrikaa kuni seera Itoophiyaan fudhatteetiniin seera ofii keessatti inkorporeet gooteedha. Seerri kuni ammoo Itoophiyaatti akkuma seera kamittiyyuu apply ta'a. Wanti seerri kun jedhumaa inni biyyoonni chaartarii mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin hin jedhan labsii hatattamaa kana labsuu hin danda'anii jedha. Koomishiniin Afrikaas bara 2000 dhimmi tokko mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaatee maal jedheetiin raggaasisee mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin jedhan labsii yeroo hatattamaa labsuu hin dandahanii jedheetiin murteessee jira jechuus. Teeknikalii karaa seeraatiin olaalleetiin hin jennu mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'uu dhabuun isaa rakkoodhaa sirrii miti jennee yoo osoo fudhannee ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun hin labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha. Ka gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha. Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dr. Awwal. Sana dura garuu Piroofeesar Mahammadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture. Falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra. Kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsise ka jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaa na fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef uummatatu mirga ofii gaafata. Uummanni bahee hiriira godhee biyya guututti keessaahuu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti uummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif waan kana akka gaaga'amaatti ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahuu seera hatattamaa kana wanni kun sila akka birootitti deebi'uu hin danda'a ka jettu deebi'uu numa danda'aa ture.
yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture. Garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shorokkeessitummaa akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jiramu hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Ummanni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee ummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee rakkinni duraan waan kana uume ammallee numa jira. Ummanni mirga isaa ammallee hin gaafata. Calliseensi kuni ummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jechaa miti. Karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergencytiin waan furamu tokkoo miti. Deebii politikaa kennitaafi malee waan akkanaa silaa hin gootu. Dooktar Awwalaloo kanarratti maal jetta? Akka ani ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture. Hoo yaadattan ta'e yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin hin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif security'n humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Silaa heeraa fi seerri biyyattii under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haarayaa miti state of emergency. Wanti state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergencytu jira. Aangoon mana murtii, aangoon mana marii, command postii jalatti deebi'ee jira jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa, gaafii mirgaa, gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e rakkoommaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deeme sun akkasittiin deemuu ture, namni sun hundi dhumuu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mootummaa seeraan buluu miti. Garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka ani xiinxallutti mootummaan to'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana declare gochuun waan haarayaa miti. Haga tokko inni mul'isu mootummaan kun hagamta akka cinqameedha. Amma ammoo eega haga tokko haalli suni at least badheetti olaalleetiin hin jenne namni akka duraanitti hiriira bahaatiin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti uummanni gaafii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaafiin suni, aariin suni, yaanni suni dhima jiraataa jechuudha. Dooktar Awwal kanarratti aangawoonni mootummaa immoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo atattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii uummataa ilaalcha keessa gashuudhaan uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira. Sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa ka dubbataa turanii gama biraan kan isaan akka dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira. Sana xumuratti gochuudhaaf ka jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta? Jechi kuni bu'uura seeraa homa tokkoyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan uummanni fedheefii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban. Akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoonni labsuu ka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Uummanni fedheetiin kana dheeressaatiin jirraa ka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itiyoophiyaa torban dabre baatiilee 4 dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre. Kutaa lammataa dirree dimookiraasii ka torban dhufu irratti itti fufna. Ka Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo akkasumas as Yuunaayitid Isteets kutaa Teksas ka jiru Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu dinagdee Piroofeesar Maammed Xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa asuma irratti hin xumura. Nagaatti ani namoo daandeeti. Ayya qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'ee sanitti galma walgahii Koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatii fi dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kor kana miseensi Koongireesii Ameerikaa godina Kaalifoorniyaa taate Kaaren Baasitti mari'achiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteet moggateettee caqasuu manna rakkoo addunyaa takkanaa tanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 Afrikaa fi Yemen keessa beela qarqaaruu malte. Bunaa fi oolaan Somaalilaand keessatti hammaatee boni kunin horii qofaa miti namaayyuu hedduu miidhuutti jira. Horii qofaa miti nama hedduutti ammallee qarqaarsa eeggachuutti jira. Bombiin mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaate nam torba caalfixxee immoo hedduu mammadeessite. Bombii tana makiinaa keessatti awwaalaniitiin akkasiin mana bunaa duratti tokkaate nammiitti tolchane. Itti gaafatamaa dhimma uummataa ka paartii Samaayyaawwii ka duri obbo Yoonataan Tasfaayee akka waan mootummaan himatan keessi hin jirre mormate raga qabu ardha mana murtii dhiyeeffatee fixate. Mani murtiilleen dubbitan ilaaluu fi beellamaan dabarse. Oduun gabaabduu namaaf qabnu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,580 15,630 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti